Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaa dureessa tokko ture jira. Gurbaan kuni ilma gaheessa tokko qaba. Ilmi isaa kuni osoma qabeenya abbaa isaa kanaan jiraatu, osoma qabeenya abbaa isaa kanaan akka barbaade tahu lubbuun isaa ni cinqama. Yeroo tokkollee raahaa hin qabu, qalbiin isaa mana hidhaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf jecha abbaan isaa kun nama hayyuu yeroo san lafa jiru kan namoonni hedduun gara isatti deemanii furmaata irraa barbaadan biratti ilma isaa kana erge. Ilmi isaa kunis guyyaa 40 miilan deemee bakka hayyuun sun jiru dhaqqabate jechuudha. Hoggaanni fi dhaqee alaan argu masaraa hedduu guddaa keessa jiraata. Egasii ol seenee bira taa'ee rakkoo akkana natti jira furmaata naaf laadhu jeen. Hayyuun kunis ani amma furmaata siif laatu hin danda'u, haa ta'u malee ka'iiti sa'a lamaaf masaraa kiyya kana keessa naanna'ii waan jiru hunda laalitii natti deebii jeen. Hoggaanii fi inni deemu immoo zayitii fallaan irratti naqee itti kennee fallaana kana qabadhuutii naannahi. Zayitiin kun immoo akka fallaana kanarraa lafa hin buune zayitii kana qabadhu sa'a lama eega naannofte booda natti deebi'i jeen. Gurbaan kunis ka'ee zayitii fallaan irratti qabatee naannahuu eegale. Sa'a lama eega naannahee booda zayitii sana akkasumatti qabatee itti deebi'e. Hoggaanii fi inni deebi'u hayyuun kunis gaafatee maal fa'a agarte? Ooyiruu bareedduu gama san jirtu agartee jeen. Innis lakkii hin agarree jeen. Ammallee beelladoota gama sanitti hidhamanii jiran hoo agartee jennaan lakkii hin agarree jeen. Waan hedduu gaggaafatee hundumaa hin agarree jeen. Maaliif hin argin jennaan ani ija tiyya fallaana kanarraa hin fudhannee jeen. Akka zayitiin kun lafatti hin kufneef jecha haga naanna'u kana ijjiti tiyya zayitii kanarra jirti. Kanaaf jecha waa tokkollee ol je'ee hin ilaallee jeen. Ammallee yeroo lammaffaa ka'iiti waan hin amma sitti hime kan hunda isaatu ilaalii natti deebi'i jeen. Ammas ka'ee sa'a lama naannahee waan inni itti hime san hunda ilaalee deebi'ee dhufe. Hoggaanii fi deebi'ee dhufu fallaanni sun qullaadhaa jechuudha. Zayitirraa lafatti dhangala'ee jira. Amma immoo yeroo lammaffaa tana waan argee ofii isaatii mirqaanan haasahuu eegale jechuudha osoo inni hin gaafatin. Eegarraa dhaggeeffatee booda hayyuun kunis akkana yaa ilma kiyya nuti duniyaa tan irratti ni'imaa hedduudhaan marfamnee jiraanna. Tola rabbiin nuun marse kana dhiifnee rakkoo fi gidiraa takka takkarra gaafa qalbii teenya kaayyanne rakkoo san malee homaa waan biraa arguu hin dandeenyu jeen. Kanaaf jecha waan rabbi siif kenne irratti rabbii kan kee galatoonfadhu, waan dhabde dhiisitii waan qabdu ilaali, rabbii kan keetii wajjin jiraadhu, akkasitti gammachuudhaan jiraattaa jeen duniyaa tana irratti. Eeyyee dubbiin akkasuma namni mana isaa keessa taa'ee maatii isaa wajjin taa'ee mana isaa keessatti rakkoon isa cinqitee rakkoon isatti baay'atte nama waggootaaf mana hidhaa keessatti itti cufamee mana hidhaa keessa jiru yaadatu qaba. Akkasumallee inni mana hidhaa keessa jiru sunis nama mana haakimatti firaashaa mana haakimarra ciisee dhukkubarraa sa'a 24 ijju yaadatu qabaa jechuudha. Namni kun hundinuu qooda mataa isaa kan rabbiin qoodeef ni qaba. Atilleen osoon akka abaluu tahee hin jayiniiti waanuma si bira jiru ilaali.